Ashama akkam jirtu hordoftoota argaa dhageettii keenya. Eeyyeen egaa akkuma barame har'as qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'as Dr. Abiyyi mariitti amanaa jetti. Jijjiiramni yookiin guddinni biyya tokkoo kan madaalamu hojii qofaan osoo hin taane garaagarummaa yaadaa dhiphisuuf teessootti dhiyaatanii rakkoo jiru mariin furuunis isa tokkodha. Maarree abbaan noobeela nagaa addunyaa Dr. Abiyyis mariitti cimsee amana. Amanuu qofaa osoo hin taane yaada waggaa 2 wal waraanurra waggaa 20 mari'achuu wayya jedhutti amana. Kanumarraa ka'uun qaamoleen garaagarummaa yaadaa qabanii fi nageenya biyyattii booressuuf meeshaa hidhatanii bosonatti galaniif illee Dr. Abiyyi gara bal'ina guddaa agarsiisuun yeroo baay'ee garaagarummaa yaadaa kana gara teessootti dhiyeessuun mari'achuuf yeroo hunda balballi mootummaa banaa akka ta'e himu. Sababiin isaa immoo bu'aan kan argamu wal waraansarraa osoo hin taane marii irraa akka ta'e waan itti amananiifidha. Eeyyeen egaa tibba kana akkuma guutuu biyyattiitti Itoophiyaan ni mari'atti yaada jedhuun mariin biyyoolessa Itoophiyaa gaggeeffamaa jira. Ka'umsi yaada kanaas Dr. Abiyyi ta'uun kan wal nama gaafachiisu miti. Galteewwan marii kanaaf ta'aniif yeroo dheeraa ajandaan marii kanaaf ta'u akka guutuu biyyattiitti yeroo dheeraan itti kennamee yaadoleen waliin galchuu danda'u jedhamanii yaadaman cuunfamuun qophaa'anii mariin kun haala ho'aa fi dammaqinsa qabuun as magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jira. Waliigalan alaagalan akkuma jedhamu Dr. Abiyyi turtii aangoo armaan duraa keessatti biyya keenya qofaa osoo hin taane mootummoota Afrikaa darbees mootummoota addunyaa hedduu mataa walitti baatanii fi wal waraansaaf qophaa'an gidduu galuun yaada wal waraansaa busheessuun gara teessootti dhiyaatanii rakkoo isaanii akka furataniif qooda guddaa taphateera. Beekamtii guddaas argachuu danda'eera. Maarree ammas turtiin Dr. Abiyyi waggoottan 5 dhufanii milkaa'oo fi iftoominaan kan guutaman akka ta'uuf jalqabumarraa mariin eegalamee jira. Kunis kan nu gargaaru biyyi keenya ijaaramaa jirtu kuni seenaa gaarii dhaloota dhufuuf akka keessuu fi biyya waan hundaan badhaate akkasumas qaroomte waan taasisuufidha. Eeyyeen egaa mariin yeroo ammaa eegalame kun hibboo baroota dheeraa sabaa fi sablammoota biyyattii gidduu ture ni hiika jedhamee amanama. Dabalatees Itoophiyaa gara fuulduraafis yaadota furmaataa ta'an ni kaa'a. Seerotaa fi dambiilee armaan dura tumamanis ni fooyyessa jedhamee eegama. Walumaa galatti yaadama marii rakkoo keessoo keenya furanna jechuun Dr. Abiyyi maddisiisan Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane addunyaanis dhimma akka itti baatu shakkii hin qabne. Mana waloo keenya har'aa fi boruu waliin haa bocnu jechuun sagantaa keenya har'aa goolabna. Hanga sagantaa biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turan dhaamsa keenya.